Hello guys, Rabbukunaa part 2 chemistry kutaa 10 part 2 unit 1 walitti deebinee jira. Balancing chemical equation. At the end of this section, a student will be able to balance chemical equation using 3 methods. Method sadi fayyadamne chemical equation balance godhuudha jechuudha. As the first time we will see the inspection method, the least common multiple, LCM method, algebraic method. Maloota sadeen kanaan chemical equation balance godhuu ni dandeenya jechuudha. Maloota sadeen kanaan balance godhuu kan dandeenyu jechuudha. According to law of conservation of mass. The law of conservation of mass jechuun atoms are neither created or destroyed during a chemical reaction. Yeroo chemical reaction adeemsa wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti atoomiin hin uumamus hin badus jechuudha. Atoomiin hin uumamus hin badus akkuma grade 9 tti ilaalletti jechuudha. As a result, the number of atoms of each element should be remain the same before and after reaction. Erganii fi wal nyaatinsa keemikaalaa boodaa fi wal nyaatinsa reactionii boodaa fi reactionii durallee maal ta'uu qabanii elementoonni san wal qixa ta'uu qabanii jechuudha. The same ta'uu qabanii jechuudha. A plus B to form A B wal qixa ta'uu qabanii jechuudha. Takka bakka wal qixa ta'uu qabanii jechuudha. Reactant irra kan jiruu fi product irra kan jiru wal qixa ta'uu qabanii jechuudha elementoonni. Okay. To balance a chemical equation means to equalize the number of atoms on both sides of the equation by putting appreciate coefficient in front of formula. Chemical equation keessatti maal jenne both side product fi reactant fi product irra kan jiru reactant fi product irra kan jiru wal qixa ta'uu qabaadha jechuudha. Wal qixa ta'uu qabaadha. Maaliif wal qixa ta'a? Appreciate coefficient front of formula. Coefficient isaan kan wal qixxeessu coefficient isaan kaa'uu qabna jechuudha. Ammasitti kun lama n lama b lama asitti immoo takka yoonii fi appreciate coefficient yoo ka keenye maal ta'a? Wal qixa ta'a jechuudha. Wal qixa ta'a jechuudha. Okay. Amma maloota ittiin equal goonu sadeen san apply goona jechuudha. Inspection least common multiple algebraic apply goone laallaa jechuudha. Jalqaba irratti inspection method. The most common way to balance chemical equation is to use inspection method. Inspection method dhaan godhuu ni dandeenya jechuudha. It is exactly what the name states. You balance the chemical equation by inspection method. Inspection method dhaan kan nuti balance goonu. It is also known as a try in the error method or a hit in the try method jechuun numa yaalaa dogongora ta'uu ni danda'a jechuudha. Inspection method jechuun try error or hit error jechuudha. Yoo hit trial jechuudha jechuudha. Ni yaaltaa error ni yaaltaa error jechuudha. Burning time jechuun kun isa kanarra fooyyaati algebraic warreen itti deemna jechuudha. Jalqaba irratti follow 4 easy steps given below to balance a chemical equation by using inspection method. Inspection method fayyadamuudhaan steepii nuti itti balance goonutu jira jechuudha. Steepii 4 keessa dabarree jechuudha. Jalqaba irratti wordiidhaan write the word equation, write the correct symbol of formula for reactant in the product and balance equation. Ha balance ta'in formula ni keenya jechuudha. Elementii bakka buufnee fakkeenyaaf sodium jalqaba sodium react with chlorine
jenneeti sodium chlorine jennee jalqaba sodium chloride jenneeti keenya maali wardiidhaan jechuudha. Isteeppii tokkoffaarra wardiidhaan isteeppii lammaffaarratti akka keenyaa jechuudha. Amma baalaansi ta'ee baalaansi hin taane jechuudha. Isteeppii sadaffaarratti start with the most complicated compound count in the tabulate the number of each element. Each type of element assign side of the unbalanced chemical equation kana maal guna la hisaabni lakkoofsaatiin type isaatiin unbalanced kan hin ta'in akkuma isinii miti compoundoota elementoota daayii ta'aniin keenyee sanbooda irra immoo maal guna make amma keenyee jira jechuudha. Keenyee jira maali lakkoofsaan jalqaba irratti elementiidhaan sodium chloride jennee keenyee sanbooda elementoota sanbira lakkoofsaa isaan haata compoundoota sanbira maal keenyaa lakkoofsa akkuma amma isiniin jetti bira keenyaa cukkuma isa kanatti eega bira keenyee isteeppii afuraffaratti make the number of each type of atom left side equal to the number of according atom on right side equation. Side right irra jiruu fi mirga irra jiruu fi bita irra jiru irrallee lakkoofsa maal guna inspection methodaan maal wal qixxeessina jechuudha. Mee example kana ilaallu. Balance the chemical equation. Balance the chemical equation that take place between iron and the water to form iron for oxide in the hydrogen gas by inspection method and ja iron plus water iron for oxide plus hydrogen wardiidhaan keessa jalqaba irratti akkuma isteeppii kanarratti amma isteeppii jalqaba irratti maal fayyadamne wardiidhaan fayyadamne jirra jechuudha. Amma asirratti wardiidhaan fayyadamne jira. Isteeppii lammaffaarratti immoo foormulaa unbalance ta'een foormulaan keenya jechuudha. Foormulaan akkam goonee keenya iron gabatee periodikii fayyadamne iron water iron trifluoride sanbooda maaltu nu hafa hydrogen gas. Amma kun unbalanceedha jechuudha. Let us count the maal goota jee count ni hisaabnaa jechuudha. Maalin tabulate the number of various type of atom on reactant in the product side illee teebila keenyee hisaabnaa jechuudha. Teebilaan fluorine reactant irra meeqaa jira? Ironiin reactant irra meeqaa jira? Takkaa jira. Wateriin meeqaa jira? Oxygeniin hydrogeniin reactant irra lamaa jira. Oxygen reactant 1 total 4 jechuudha. Hydrogenii 2 fluorine ironii takka oxygenii takka 4 jechuudha. Product irra dhufta. Ironiin 3 dha jechuudha. Iron 3 product side iron 3 oxygen 4 hydrogen 2 the total waliigala 3 4 7 9 jechuudha. Waliigala 9 dha jechuudha. Sanbooda isteeppii sadaffaarratti dabarraa jechuudha. Isteeppii sadaffaarratti there is one iron atom on left side while there are 3 iron atom on the right side. Ironii 3 reactant irra yookaan liftii product ironii 3 reactant irra maal goonaa lakkoofsa san keenyaachuma 3 goona. Asin 3 goona akka koofshantii kanarra 3 asin keenyee wal qixa goonaa jechuudha. Amma ironii wal qixxaate
Samboda balancing oxygen balance godha. Oxygen balance godhuudhaaf asii meeqa 4. Isaan 4 product irra oxygen 4 jira. Asiin ammoo oxygen 4 ta'uudhaaf dirqama boodaa kanatti 4 dabaluu qabna jechuudha. Samboda 4 wal qixxaate. Hydrogen amma meeqa ta'e 8 jechuudha. Amma asitti 8 ta'a. Asitti yoo hydrogen 8 ta'uudhaaf asitti meeqa kaa'uu qabna 4 kaa'uu qabna jechuudha. 4 kaa'uu qabna jechuudha. Meeqa wal qixxaate jechuudha. Step 4 irratti eenyu kan wal qixxaate check goona jechuudha. Kuma isin iron irra 8 isin geenye wal qixxaate samboda reactant side product side tabulated iron reactant 3 product 3 product 3 okay. Oxygen reactant 4 product 4 oxygen kun hundani baay'isaa jechuudha. 4 baay'isuu hydrogen 2 oxygen gizenne afuruntun isaan kana lachuu bakka tichoo baay'isaa jechuudha. Waan achi baay'isuuf hydrogeniin 8 oxygeniin 4 jechuudha. Akkasumatti hydrogeniin 4 oxygenii 4 reactant oxygenii 4 product side hydrogenii 8 hydrogenii 8 product 8 waliigala 15 jechuudha. Inspection method work is the best for simple equation. Inspection method equation salphaa ta'e irratti hojjetaa jechuudha. Inni equation salphaa ta'e irratti hojjetaa jechuudha. Inni maali? Erarii waan guddatuuf jechuudha. Okay. Balancing chemical equation by least common multiple method done by taking the least common multiple of the total valence of reactant in the product and divide it by the total valence of reactant in the product. The coefficient for the balanced chemical equation I derive amasarati totally valence totally isaaniidhaan fudhannaa jechuudha. Valence totally isaaniidhaan fudhannaa. Eega fudhannee boodarra bootaa itti arrooyin akka xiyyaan jiru san irratti xiyya akkana jiru san irratti listi common multiply ni fudhannaa jechuudha. Listi common multiply asirra ni fudhannaa ni kaayyannaa jechuudha asirratti. San booda total valence of reactant total balance of product dhaaf waliif irree akka coefficientitti keenyaa jechuudha. Coefficientitti keenyaa jechuudha. Example dhaan ogulaallee isiniif galaa jechuudha. This known as least common multiple. The following example shows all of the steps required to balance chemical equation using the least common multiple. Amma kana alfrannu. When aluminum reacts with oxygen, aluminum oxide is formed. Aluminum fi oxygen ingizi wal nyaatan aluminum oxide uumanii jechuudha. Writing balance equation least common multiple dhaan gize keenyu stepin jalqaba represent the reaction by word dhaan bakka buustaa aluminum plus oxygen sambooda aluminum oxide dhaan keessa sambooda write the correct symbol or formula for reactant and product rally maalin keessa symbol yookaan formula dhaan keessa jechuudha. Aluminum plus oxygen plus aluminum trioxide dha jechuudha. Kana gabatee periodic irraa fayyadamtanii fudhachuu dandeessu. The balance total valence place the total valence of each element above gubbarra keenyaa jechuudha. Asirratti immoo aluminiyemiin 13 qabdii jechuudha. Tootaalii 13 qabdii 2 8 3 meeqa 13 jechuudha. Valansiin isaan kanarraa dhiftee valansiin kan dhumarra jiru kana jechuudha.
sadeen kana fuuteet asirra gubbarra keessaa jechuudha. As gubbarra sadii keessaa jechuudha. Gabatee pireedikii irraa fudhattanii ilaaltanii fudhattanii jechuudha. Oksijiiniin mee qabdii lama qabdee jechuuf gubbarraa gizee hunda akkanaan lama qabdee jechuudha. San booda meeqa ta'a oksijiinii lamaan tanaa fi lamaan isii gubbaa qabdu sana gizee waliin baay'iftee 4 qabdee jechuudha. San booda almuuniyeemiin 3 gubbaa qabdii lamaan tanaan gizee baay'ifnee 6 jechuudha. Oksijiinii yeroo hunda 2 gubbaa qabdii lamaan tana gizee 3 baay'ifnee 6 jechuudha. San booda irra meeqa ta'e 6 ta'e asiin ammoo 3 4 ta'e jechuudha. 3 4 ta'e jechuudha. Okay. Amma gaa listii common multiply kana gubbaratti meeqa godhanaa listii common multiply 3 4 6 kana kaannaa jechuudha. Listii common multiply isaaniidha. Meeqa 12 jechuudha listii common multiply isaanii. Listii common multiply isaaniidha baafachuu dandeessu. 12 jechuudha. 12 as gubbaa keessaa 12 keessaa 12 fuuteet asirra meeqa jira 3 asirra 4 asirra 6 12 hiruu 3 meeqa 4 almuuniyeemii bira 4 12 hiruu 4 meeqa 3 fuutee oksijiinii bira 12 hiruu 6 2 fuutee asiin piroodaaktii irra keessaa jechuudha. Meeqa ta'ee kusan meeqa ta'e almuuniyeem 4 asiin 3 asiin 2 almuuniyeemiin asiin meeqa 4 asitti yoo 4 oksijiiniin asiin meeqa 6 asitti yoo 2 baay'isu 3 6 walqixxaatee waliin qixxaannee walqixxaatee jechuudha. Amma reactant product keessa almuuniyeem oksijiin almuuniyeem reactant irra 4 oksijiiniin 6 product irra almuuniyeemiin meeqa 4 almuuniyeemiin 4 oksijiiniin 6 waliigala 10 asinis 10 jechuudha. 4 6 10 4 6 10 jechuudha. 4 6 10 4 6 10 meeqa wal qixaa jechuudha. Kana jechuun baalaansitii jechuun masitti isa kana jechuudha. Okay. Sodium sulfate plus aluminium. Roman number 2. Roman number 2 jechuudha. The reaction of sodium sulfate with aluminum nitrate would form sodium sulfate in the sodium nitrate. The writing balance chemical equation is sodium sulfate plus aluminum nitrate by word to form aluminum sulfate plus sodium nitrate by word. Step lama farati symbol. Sodium sulfate, aluminum nitrate, sodium sulfate, aluminum sulfate, sodium nitrate. Samboda eega akka wal qixxaatee akkana ta'e maal goona amma vaalaansii isaa baafnaa jechuudha. Okay. Sodium sulfate plus aluminum nitrate to form aluminum sulfate plus sodium nitrate. Asitti eenyu fudhannaa total valence reactant total valence product fudhannaa jechuudha. Total valence isa kanaa yeroo fudhannu inni valence takka qabaa takka baay'isuu lama ta'a jechuudha. Sulfur illeen meeqa sulfur dioxide 2 qabaa jechuudha. Minus 2 dha 2 fudhannaa jechuudha. Kana jechuun sulfur sulfate sulfur dioxide jechuun hydrogenii lama gisee hannee sulfur 4 minus 2 hydrogenii lamaan kanneen tanatu minus 2 ta'a. Kanumaafuu nuti maal fudhannaa 2 fudhannaa jechuudha. San booda aluminiyemiin 3 qabaa
inni kun naayitiraatiin naayitiriik asiididha jechuudha. Inni -1 eeguu haayidroojinii tana kanneen -1 sadii fudhannaa jechuudha. Almuuneemiin 3 akkuma ammas jennetti almuuneemiin 3 baay'isuu 2 6 jechuudha. Inni kunis 3 2 baay'isuu akkuma asitti dubbannetti 2 qabaa 2 baay'isuu 3 6 soodeemiin takka inni kunis takka jechuudha. Sanboodarra isteeppii sadaffaarratti sodium to sulfur sodium sulfate plus aluminum nitrate. Okay, aluminum to sulfate for 3 plus sodium nitrate jechuudha. Sodium nitrate takka jaha sadii lama. San booda listii common multiple isaanii fudhannaa jechuudha. Listii common multiple isaaniidha 6 jechuudha. Listii common multiple 6 sirra fudhannaa. 6 kana isaan kan hundaafuu hiraa deemnaa jechuudha. 6 hiruu 2 6 hiruu 3 6 hiruu 6 6 hiruu takka akkasitti deemnaa. Asitti sodium nitrate sodium sulfate 6 hiruu 2 3 plus 6 hiruu 3 2 aluminum nitrate. Okay, to form 6 hiruu 6 aluminum to sulfate for 3 plus 6 6 hiruu takka 6 sodium nitrate jechuudha. Sodium nitrate. Okay, ammaan tana maal goonee jira? Listii common multipleedhaan wal qixxeessinee jira jechuudha. Walqixa dhufuu fi walqixa dhufuu isaadhaa dhabuu isaadhaa reaktaantii fi piroodaaktii fudhanneeti cheeggunaa jechuudha. Sodium sulfur oxygen aluminum nitrogen aluminum sulfur oxide aluminum okay, nitrate sodium. Yes, sodium. Takka 2 3 4 5 takka 2 3 4 5 takka 2 3 4 5 jechuudha. Soodiyeemiin reaktaantii keessa meeqaa jira? 2 baay'isuu 3 tun 3 inni sodium to sulfur 4 gizeennu 3 tun isaan kan hunda ni baay'isti jechuudha. Isaan kana hunda ni baay'isti. Soodiyeemiin meeqaa jira? 6 jira jechuudha. Soodiyeemiin reaktaantii keessaas 6 jira jechuudha. Akkuma asirraa agarrutti 6 kun isaan kana hunda ni baay'isa waan ta'eef 6tu jira jechuudha. Soodiyeemiin 6 jira, salfariin 3 jira jechuudha. 3 tun isaan kan hunda ni baay'isa waan ta'eef 3 kanaanis ni baay'atti. Salfariin 3 jira jechuudha. 3 jira jechuudha. Salfariin as keessaas aluminum to sulfur 4 3 yeroo jennu 3 kun isaan kana hunda ni baay'isa. 3 salfariinis 3 jira jechuudha. Alumineemiin 2 jira. Alumineemiin asis 2 oksijiniin 3 baay'isuu 4 12 ida'uu 9 baay'isuu kun akkatti 2Al NO3 kun hunda ni baay'isa waan ta'eef kun lammoo kana qofa baay'isaa jechuudha. Siriin tun isaan lamaan kana qofa baay'isaa. Oksijiniin 9 baay'isuu 2 18 jechuudha. 18 ida'uu 12 30 jechuudha. Oksijiniin 30 jira. Asis dhufnee oksijinii 12 asii ni qabna. Asitti 18 ni qabna. Asiinis 30 jechuudha.
Amma naayitiroojiiniin asitti jaha naayitiroojiiniin asittis naayitiroojiiniin asiinis kun achi lachuun baay'isaa kun ammoo kana lachuu baay'isaa 3 ta'a jechuudha. Baay'isuu 2 6 ta'a jechuudha. 6 jechuun wal qixxaatee jira jechuudha. Akkanatti wal qixxeessinu listii common multiply dha jechuudha.